ammas garinni nu geessaa jiru lafa dabalatee akkuma dur Kristinaa ka'aa turan ammas Kristinaa kaasaa jira. Andannet paarkii jedha. Harka garaa galaatiin cufatanii bifa biraatiin piroosesii adda addaa waan ulaagaa guutan ulaagaa teessoon tokko hin jiru jechuudhaan irra cubsiisaa jiranii jechuudha. Itoophiyaa takkatti Itoophiyaadha malee gandi maaliin hin jiru Itoophiyaadha. Malaan nu fudhachiisaa jiranii jechuudha. Yoo durumaanuu jarri kuni mootummaa kan wajjin walitti hidhata qabaatanii wajjin hojjechaa jiraatan malee waraana galee jedhame kan keessaa tokkoonsaa yoo lubbuudhaan jiraate warroota daasboraa biyya alaa ta'anii nama 20 wali gurmaa'atiin lafa isinii kennina yoo biyya galtan jedhanii haqan jirra taa'ee achi akka waan seenaa Oromoo beekuu dubbataa jechuudha. Makiinaa keessa taa'ee. Warri garuu dhugaadhaan sirna kana morman kan akka Yaayyaa Bashir obboleessa faatu jalaa ajjeefame beektuu hundi keessan iyyuu jechuudha. Ergama mootummaa fudhatanii waraana kan keessa seenanii haga danda'an badii uummata Oromoo irratti hojjetanii mootummaa kanaaf immoo faayidaa siyaasaatii fi faayidaa adda addaa buusanii deebi'an badhaasa argatu. Adde Kuuliin ajjeefamuun soba jechuudha. Abbootiin gadaa ajjeefamuun isaanii soba jechuudha. Faannoon irratti ijaaramee Oromoon qalamuun isaa soba jechuudha. Jawaar Mahammad hidhamuun mana hidhaatti dararamuun isaa soba. Baqqalaa Garbaan hidhamuun isaa soba jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun isaa soba yoo kun hin ta'in jechuudha. Yoo harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiroo miidiyaa sagantaan keenya guyyaa har'aa isinii qabannee dhufne akkasuma odeeffannoon keenya guyyaa har'aa isinii qabannee dhufne waa'ee muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad kaayyoon isaa maalidha adeemsi isaa maalidha galmi isaa hoo maali kan jedhu wanni inni haasa'uu fi wanni qabatamaan lafarra jiru hoo waan wal fakkaataati waan wal addaati kan jedhu qabannee isiniif dhahannee jira akkasuma yaadota namas qabannee isiniif dhahannee jira dhugaa lafa jirtu qaama mootummaa keessaallee namoonni tokko kan yaada kennatan jiran yaada isaanis qabannee isiniif dhahannee jira. Icciitii tokko yaada namoota kana keessattis kan dhageettan ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa Jawaar Mohammadis guyyaa har'aa barreeffama wayii barreessee jira. Isas kan isinii dubbisu ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya osoo gara yaada namootaatti isin dabarsin dura barreeffama Jawaar guyyaa har'aa barreessee isinii dubbisa. Hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Guyyoota muraasa dura miidhaaleen uummata irra gahan akka nuuf hir'atuuf gaafachaa turuun ni yaadatama. Haaluma kanaan komiin namoota baay'eerraa dhiyaatee jiru gibirri humnaa ol dabaluudha. Ergaawwan dhuunfaa keessaa tokko akkana jedha. Dhimma kaffaltii gibiraa lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaatti wal qabate akka labsii laakaa 255 bara 2016 fooyya'ee bahetti kaffaltiin fayyadama lafaa baadiyyaa hektaara tokko irraa qarshii 250 gibira oomisha qonnaa irraa qarshii 150 walumaa galatti hektaara tokko irraa qarshii 400 osoo kun seeraan ta'ee jiru yeroo amma godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti keessattuu godina Harargee lamaan irratti kaffaltiin gibiraa lafa baadiyyaa hektaara tokko irraa qarshii 3,000 hanga 6,000 qonnaan bulaa keenya irraa saamaa jiraachuun yakkoota saamichaa fi cunqursaa mirga qonnaan bulaa irratti raawwachaa jiraachuun dhagahamee jira. Dubbiin kun dhugaadhamoo sobaa mee naannoo keessanitti haalli dabalii gibiraa maal fakkaata kan jedhu barreeffama guyyaadhaa Jawaar Mohammad gara fuula feesbuukii isaatiin barreesseedha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa barruu guyyaadhaa Jawaar barreesse kanumaan goolabnee jira. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Qophii keenya hafa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa deebinee dhufnee jirra. Barruu Jawaar Mohammad guyyaa har'aa barreesse irraa waa hedduu akka hubattan waa hedduu akka baratan abdii qabna. Keessattuu qotee bulaan naannoo Oromiyaa keessatti waa'ee gibiraa irratti naannoo keessanitti maaltu jira kan jedhu irratti waa hedduu akka hubatanii naannoo keessanitti of duuba deebitanii akka ilaaltanii waa'ee seeraas kaasee jira. Seerri maal jedha gibirri guuramaa jiru hoo maali kan jedhu odeeffannoos kennee jira. Odeeffannoo san qabatanii qotee bulaan keenyas gaafatuu danda'a jechuudha. Jawaar Mohammad waan addaa barreessee waan qotee bulaan keenyallee mirga ofii akka gaafatutti keewwata wajjin kaa'ee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa naannoo keessanitti hoo maaltu ta'aa jira gibirri akkamitti guuramaa jira yaada keessan gara koomantiitiin nuuf kennaa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa waa'ee Dr. Abiy Ahmad kaayyoon isaa maali adeemsi isaa maali wanni inni haasa'uu fi wanni qabatamaan lafa jiru hoo maali kan jedhu yaadota namootaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Asumaan gara yaada namootaa isin dabarsaa anis jidduu keessatti kan dhufe yaada kennadhu ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa ammas irra deebiidhaan namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya gara yaada namootaatti isin dabarsaa. Hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Barumsaan seera jijjiiruudhaan
beekumsa jiruuf jechuudha. Korbeessi jabaan eegee ala kaayee bulchaa jiran jechuudha. Sababa isaan nu sodaatan yaa uummata keenya. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota jiru miidiyaa akka yaada namoota irraa dhageettanitti. Zuumii tokko ta'ee namni kun ijoollee miskiina haqee harka diinaatti gashu jechuun baay'ee maali walitti dhiyeengi galeera akkasa kanaati yoo ta'e iyyuu waan hundi tokko qabaachu. Haqee bulee lama bulee immoo irbuu jaallanii bari jaalboruunfaa warri wareegaman maali yoo ta'e hidduma isaati ijoollee wareegaman ilaaluun namni akkas dubbu. Ani akkas miidiyaa irra bahee jaallan dirree qabsoo jiranitti gufuu ta'u namni kun waan mootummaa kanaa dhugaa mootummaa kanaa osoo beeku lubbuusa tokkitti kana mararsiifateetu miti ishee erga lubbuusa tokko kana mararsiifatee maaliif ijoollee isa jalatti harka laachisiise kana ofiisaa maaf haqee harka laanne. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godheen sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik ishee gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya hamma qophii biraatiin walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Yaada keessan gara komantiitiin nuuf kenna. Turtii gaarii.